Itoophiyaanonni yeroo ka'an bunni yeroo ka'ummoo Itoophiyaanota. Maaliif akkas ta'e jechuun keessan nafu. Bakka argama bunaatu Itoophiyaa waan taateef. Marree uummanni Itoophiyaa addumatti immoo uummanni Oromoo buna maaliif danfisa? Eenyuuf danfisa? Yoom immoo danfisa? Yeroo bunaaf wal waaman maal mari'atu? Kan jedhu iyyafachuuf as jirra. Qe'ee hayyuu hordofaa Damsee fi maatii isaanii jira. Waa'ee bunaa immoo bunuma dhugaa haasa'u. Bunaaf nagaan abinaadha. Bunaaf nagaan abinaa kanarratti wanna baay'eetu irratti hojjetamaa jira. Ati fakkeenyaaf buna hoodafistu koobaan dhugdu buna kana. Ollaa kee yaammata. Achirratti bunarratti marii guddaa gaggeeffama. Marii guddaa hoo gaggeeffamu nagaan bu'a buna sanirratti. Dhirsaaf niitii wal lolanii kan wal lolan hoo ta'e, ijoolleen kan wal lolan hoo ta'e, buna sanirratti bunni dafee abool irratti nagaan bu'uu danda'a. Bunni kaa waaqaan isin kadhannaa. Kochummaan dhufee buna dhugaadhaan malee cooma nyaadha namaan hin jedhanii. Kottaa ol seenaa buna isin daffisne illee kochummaas taqabballee buna daffisne gaggeessine. Kana. Biiftuun haa jettee tuf jettee ugaa baate salaata noo geechi galasaayyaa bunni gisee sadii daffaa jedha. Tokko obboroo waaqaa barii barraaqa kormaatu fi biiftuu jedhaniit buna eebbifatu. Oromoon oggaa nama wal lole nama seenan qabu koottamee buna dhugaa jedhaniit ijoollee wal qabanii nama wal lole walitti araarsu ganama subii oggaa araarsanii raawwatan ol seenaniit buna kennanii fi qursii kennaniif obboleechi hangafti qursuun oggaa wal lole kootti gurbaa buna kana dhugi gizeessan garaan keechan tokko ta'a lapheen teecha tokko taati qursii tana qicadha hammarradha jedhanii qursii hammarrachisanii buna kennaniif annani garaa faana lafa sinaa godhu jedhaniit walitti araarsu. Yeroo baay'ee irratti hin hojjetamne waa'ee bunaa kun irratti hin hojjetamne. Nu booda kan dhufan akka addunyaatti biyyoon adda addaa amma buna beeksisaa jiran. Itoophiyaadha. Ijaa Itoophiyaadha. Maaddiidha Itoophiyaadha. Gabataadha. Dura buna dhugaa jedhu malee maaddii nyaadhaan jedhani kanaaf guddaa qaba buna. Harka jabanaa qabdeen nagaa nuu qabi ol jedhi waaqarraa argadhu dacheenaa argadhu samaayinaa argadhu yaan talatoo faana teejiitu haa godhu ganaan tee ganaa warqii haa taatu arrabni tee arraba dammaa haa ta'u. Qabxiilee mootummaan biyya beeksisuuf yookaan immoo neeshin biraanding jedhee baase keessaa bunaa fi Itoophiyaanonni isa tokkodha. Marree bunarraa galii hedduutu argamaa jira. Damee kana cimsuufis hojiiwwan gurguddoon hojjetamaa jiru.